Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddaa Keeniyaa fi Itoophiyaa wal qunnamsiisu Mooyyaaleetti cufe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humni furgaatu Booranaa Dirree keessa socho'u karaa guddaan Finfinnee fi Mooyyaalee wal qunnamsiisu Mooyyaalee fi Miyyoo gidduu naannoo magaalaa Illaamutti to'atuun konkolaataa kamuu gara Keeniyaatti akka hin baanes Keeniyaarraa akka gara Itoophiyaatti hin seennes ugguree jiraachuu hime. Akkasuma humni furgaatu naannoo sanaa sakatta'insa taasisaa jiraachuu ibse. Gaazexaan biyya Keeniyaa Nation waraana bilisummaa Oromoo daandii guddicha Keeniyaa fi Itoophiyaa wal qunnamsiisu cufuuf akka jiru naaf himeera jechuun gabaasuu isaa gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ammuuruu jedhamutti waraanni naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa maqaa nagaa kabachiisu jedhuun mootummaan ergame namoota nagaa ajjeese. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Ammuuruu jedhamutti waraanni naannoo Amaaraa irraa maqaa nagaa eegsisuu jedhuun mootummaan garasitti bobbaase uummata Oromoo dararaa jiraachuu maddi keenya achi isheen gaafiman. Haaluma kanaan namoota ajjeesanii jiraachuudha kan odeeffanne. Namoonni waraana naannoo Amaaraa irraa ergaman kanaan ajjeefaman kunneen Filee Jabanaa, Margaa Baay'isaa, Addunyaa Abbabaa yoo ta'an namoonni lama Attaalaa Faradaa fi Gaaddisaa Biree kan jedhaman rukutamuun wallaansaaf buufata yaalaa galanii jiraachuudha maddi keenya achi kan nuuf himan. Godinaalee Wallaggaa afranitti tajaajilli intarneetii addaan cite. Tajaajilli intarneetaa lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afranirraa addaan cituun beekame. Tajaajilli intarneetaa kun erga addaan cite torban tokkoof deemaa akka jirus maddeen keenya nuuf himanii jiru. Lixa Oromiyaa keessatti sochii waraanaa jabaan adeemaa jiraachuun erga dhagahame booda ture tajaajilli intarneetaa kun addaan cituun kan himame. Yeroo ammaa baha Wallaggaa, lixa Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa irraa guutumaa guututti addaan citee jiraachuun himame. Waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee mootummaa gidduutti adeemaa jiru godinaalee kana jalaa aanaleef godinoonni jiran dhibbantaan 80 ol harka waraana bilisummaa Oromoo jala garanii jiraachuun himamaa jira. Mootummaan dhimma waraana lixatti adeemaa jiru ilaalchisuun hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan waraanatti akka jiruuf duula waraana mootummaa qulqulleessuu akka itti fufee ibsee jira. Balaa lolaa Finfinnee Seminarii Makaana Yesuusitti dhaqqabeen namoonni 8 du'uu isaanii beekame. Lolaa guyyaa kaleessaa Finfinneetti mudateen Seminarii Makaana Yesuus keessatti lubbuun namoota 8 darbuudha kan beekame. Kaleessa waaree booda bokkaan cimaan magaalaa Finfinneetti roobeen lagni bakkanniisaa guutee dambali'uun mooraa Seminarii Makaana Yesuus seenuun mancaatii guddaa geessise. Balaa kanaanis namoota mooraa sana keessa jiraachaa turan keessaa lubbuun namoota 8 yoo darbu, namoota balaa kanaan lubbuu dhaban keessaa 4 miseensa maatii tokkoo ta'uun beekamee jira. Sirni awwaalcha isaanis guyyaa har'aa waldaa kiristaana bakkanniisaatti gaggeeffamee jira. Magaalaa Burraayyuutti mootummaan dirqiidhaan uummata hiriiratti bobbaasaa jira. Magaalaa Burraayyuutti ganama kana humnoonni mootummaa dirqamaan uummata gadi yaasanii hiriira bobbaasaa akka jiran maddi keenya achi shinnigaaf himanii jiru. Hiriirichis dhaadannoo shanee fi juuntaa ni balaaleffanna jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, mootummaan fedhii uummataa malee dirqamaan namoota gadi yaasee waan isa deeggaran fakkeessuun waan barameedha. Hiriirri wal fakkaataan magaalota Adaamaa fi Bishooftuu keessatti dirqamaan gaggeeffamee akka jirus maddeen keenya garasiinuuf himanii jiru. Erga walta'iinsi waraana bilisummaa Oromoo Oolaa fi humna ittisa Tigraay TDF gidduutti uumame as mootummaan Itoophiyaa rifaasuu guddaa keessa seenuun holola garaagaraa oofaa kan jiru yoo ta'u, hiriirri dirqii kunis rifannaa isaa ifatti kan mul'isudha. Oduu biyya alaatiin dubbi himaan Taalibaan yeroo dheeraaf fuulaan hin mul'anne dhuma irratti mul'ate. Kanarratti gabaasa qabna. Dubbi himaan Taalibaan kun bara dheeraaf ifatti ba'ee mul'ate kan hin beekamne yoo ta'u, amma yeroo jalqabaatiif uummata duratti mul'ate. Warri Taalibaan erga Afgaanistaan to'atanii booda kibxata yeroo jalqabaatiif ibsa gaazexeessitootaaf wayita kennanitti dubbi himaan isaanii Zabihullaa Mujaahid ture kan hunda caalaa ibsa kennaa ture. Ibsa gaazexeessitootaaf seena qabeessa jedhame sanarrattis gaaffilee dhiyaatan hedduuf deebii kennaa kan ture Mr. Mujaahid ture. Dubbi himaan kun dubbii isaa keessatti mirgoonni dubartootaa haala seera Islaamaa keessatti taa'een kabajama jedhe. Gaazexeessitooti ibsa sanarratti qaamaan argaman dubbi himaa Taalibaan waggoota dheeraaf sagaleen beekan yeroo jalqabaatiif fuula isaa arganii ajaa'ibsiifatan. Namni kun waggoota dheeraadhaaf osoo hin mul'isiin sagalee qofaan bilbilaan hojjechaa ture. Gabaastuun BBC Yeldaa Hakiim akka jettetti nama waggoota 10 oliif bilbilaan itti dubbachaa turte fuula isaa yeroo argitu ni rifatte. Ibsa kanarrattis jalqaba gaaffii gaazexeessituu dubartii irraa dhiyaateef deebise dubbi himaan kun. Gaaffilee gaazexeessitootaa hedduudhaafis ibsa kibxata kaleessaa kenneen deebii laateera. Dubbi himaan kun jechoota araarsan cimsee osoo dubbatuu dhaga'ama. Riippoorterootattis nuti diinota keessaas ta'e alaa qabaachuu hin barbaannu jechuun dubbate.
Haa ta'u malee jechi isaa kun ergaawwan inni kanaan dura isheedhaaf ergaa tureerraan adda akka ta'e gaazexeessituun BBC kun ni himti. Ergaawwan isaa kanaan duraa keessaa gariin jechoota ciccimoo leellistoota islaamummaa turan. Gariin keessa namichi kun nama dhiiga Ameerikaanotaa dheebotedha. Gariin keessa namichi kun nama dhiiga Ameerikaanotaa dheebotedha. Nama dhiiga namoota mootummaa Afgaanistaan keessa hojjetan kamiyyuu dheebotedha jettanii yaaddaniitu ta'a. Har'a garuu fuuldura taa'ee haaloo ba'uun hin jiru jedhe jetti. Injifachuun garee Taalibaan humnoota Alshabaabiif akka carraatti yaadamaa jira. Kunis Taalibaan Alshabaabiin ni tumsa yaada jedhu irraa madda. Gabaasa dhiyaateef baay'isaa turaa Shinnigaa Broadcasting Service irraa. Haayititti baay'inni namoota kirkira lafaatiin du'an 2,000 ta'uufi. Kirkira lafaa cimaa dilbata Haayitii keessatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 1,941 ta'an lubbuu dhabanii jiru. Lakkoofsa duraan himameerraa lakkoofsi namoota du'anii 500 dabaluu isaati. Sababa kirkira lafaa magnituudii 7.2 mudateen namoonni 10,000 ol tahan madaa'anii kan achi buuteen isaanii hin argamnes jiru. Hojii lubbuu baraaruu biyya Kaaribiyaa kana keessatti sababa bokkaa cimaa bubbee makatee Tropical Storm Grace roobeen danqamee jira. UN'tti yoo xiqqaate ijoolleen 500 ol ta'an mana jireenyaa nyaataa fi bishaan qulqulluu hin qaban yookaan ammoo hanqina mudatee jira jedhe. Maatii baay'een Haayitii keessaa sababa kirkira lafaa waan qaban hundumaa dhabanii miiluma isaaniin lolaa keessa dhaabbatanii jiru jedha Buuroon Maayes biyyichatti bakka bu'aan UNICEF. Ummanni 10,000 balichaan mana jireenyaa isaanii dhaban mana jireenyaa isaanii balichaan caccabetti deebi'urra sharaa keessa turuun bokkicha dabarsaa jiru. Kibbi lixa Haayitii balichaan akka malee iddoo miidhameedha keessumaa naannoo magaalaa Leskees. Magaalicha keessa manneen caccabuun hafan jala galuun namoonni dahoo godhatanii jiru. Hospitaalonni namoota balichaan miidhaman wallaanuuf waan rakkataniif dhiyeessiin dabalataa barbaadu jedhan.